Boo eenyu? Abbaa Duulaa Gammadaadha. Eessaa deemta? Mee waraqaa eenyummaa keetii nu garsiisi. Kanaa waraqaan eenyummaa keetii? Ayyaa haa ta'u kaamee digirii jalqabaa keetii eessatti fudhatte? Tolee gaamee gaafii si gaafannu sirnaan nuuf deebisi. Sararoota lamaan kanneen keessaa kamtu irra dheeraadha? Maaliif gamaa fi gamana millatte? Abiy irraa ciiqi. Maalittii mu jirtu irraa ciiqi. Kame kaduuba sanii harka baaf. Boo maal jette? Hayilamaariyaam maal jette? Lakki Abbaa Duulaa qofaat deebisa. Siimi. Hayyee Abbaa Duulaa maaliif calliftaree? Kamtu irra dheeradhaa jennee bara. Aadamoo baadha. Tokkuma dubbatta laal. Hayyee harka ol qabdee maal jette? Baata haa. Hayyee. Deebii kee sirrii ta'uu fi sirrii ta'uu dhabuu booda siif himna. Hay. Kami boo kadaree keessa taa'ee mugu kun deem maatii keefichi. Isini maatiin isaanii barataan kun yeroo baay'ee daree keessa taa'ee muguu fi barattoota irraa horrocuudhaan akka malee nu jeeqaa ture. Amma booda yoo itti deebi'e akkam goona? Ni ariina. Hayyee. Aboo har'allee shamarratti maxxantee dhaabbatta. Boo kottu farrame. Hayyee farramtee mi? Bayi nurraa. Lakki dhiifamni nu gaafattu hin jiru. Bayi deem nurraa bayi. Aboo natti hin boo'in hin danda'u. Bayi karaa mana